Akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo dhimma muddama baha giddu galeessaa keessatti itti fufee jiru ilaalchisee odeeffannoo haaraa har'a jiruu fi maaltu deemaa jira kan jedhu irratti wantoota haaraa jiran isinitti himuudhaaf dhiyaanne. Akkuma beekamu gaa waraanni baha giddu galeessaa keessatti Iraanii fi US fi Israa'el gidduutti deemaa ture. Gidduudhaan torban lamaaf qabbanaa'ee ture. Ammas akkasumatti jira. Sababni isaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaatu hojiirra oolee jira waan ta'eef waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun egaa amma gara dhumuutti dhiyaatee jira. Kanatti fufee maaltu ta'a kan jedhu immoo yaaddoon deebii addunyaa qabateera jechuudha. Gama biraatiin immoo wanti abdii fakkaatus akkasumas immoo muddama kan fakkaatu baha giddu galeessaa keessaa dhagahamaa jira. Gama US kan dhagahamaa jiru mariin marsaa lammataa Iraan wajjin akka gaggeeffamudha. Iraan ibsa wiixataa kenniteen jechuudha. Mariin US wajjin godhamu amma ammaatti wanti murteeffamee hin jiru. Mariin US wajjin godhamus hin jiru jechuudhaan sababa garaagaraa dhiyeessitee jirti. Gama biraan immoo US inumaayyuu jila ishee gara Paakistaanitti ergitee jirti. Kanaaf Pakistan keessummoota simachuudhaaf shirshir jechaa jirti jechuudha. Akkuma yeroo darbe guyyoota 8 dura Pakistan magaalaa guddoo biyyattii Islamabad keessatti mariin US fi Iraan gidduutti gaggeeffame. Ammas bifuma wal fakkaatuun marii akkasii keessummeessuudhaaf Iraan qophii guddaa gochaa jirti. Magaalaa keessatti sochiin daangeffamee jira. Akkasuma humni nageenyaa bobba'ee nageenya magaalattii keessatti kabachiisaati kan jiru. US bakka bu'uudhaan marii kanarratti kan hirmaatanii namoonni garasitti qajeelanii jiru. Marii kana kan dursu akkuma yeroo darbee jechuudha. Ittaana pirezidaantii US JD Vance'dha. Isaan waliin immoo kan imale ergama addaa bulchiinsa Trump kan ta'an Steve Witkoff akkasumas immoo Jared Kushner pirezidaantii ittaanaa US JD Vance wajjin gara Islamabad qajeelanii jiru. Iraan immoo ibsaarra kenniteen keessumaa ministeera dhimma alaa Iraanitti dubbii himaa kan ta'an Ismaa'eel Bageehii akka jiranitti Iraan ammatti mariin US wajjin gootu hin jiru. Marii kanarra gahuudhaafis mootummaan Iraan jala muree wanti murteesse hin jiru jechuudhaan kan ibsa kenne jechuudha. Kanaaf immoo sababa garaagaraati kan isaan dhiyeessanii inni jalqabaa maalidha? US irraa amantaa dhabaa jirra. Sababni isaa wanti guyyaa guyyaan US dubbattu pirezidaantii US Donald Trump dabalatee qondaalonni US humni waraanaa US wanti isaan guyyaa guyyaadhaan dubbatanii wanta amanamummaa jidduu isaanii jiru kan fashalsuudha yookiin immoo kan hammeessuudha kan jedhanii dubbii Trump irraa akka dhagahamutti Iraan waan hundumaa akka US'if kennitetti nikulara gabbisuu yookiin immoo yuraaniimii gabbisuu akka dhiistu akkasumas immoo kan dura gabbate US'dhaaf akka kennitu ta'e kan Trump dubbataa ture torbee darbe keessa. Iraan gama ishiitiin wanta akkas jedhamu hin jiru. Ammayyuu mariin irra ga'e yookiin waliigalteen irra ga'ame tokkoyyuu hin jiru jechuudha kan ibsaa jirtu. Inni kan biraa Iraan akka marii kanarratti hin hirmaadhu jettu ishee taasise wanta ulaa Hormuz keessatti ta'aa jirudha. Guyyootan dura Trump akka ajajetti humni galaanaa US naannoo galoo galaana Oman keessa socho'uudhaan sochii dooniiwwan daldalaa gara buufataalee doonii Iraan imalanii boba'aas ta'ee meeshaalee biraa kan fe'an akkasumas immoo kan fe'anii jiran achi keessaa akka hin baane ugguree jira. Uggurri kun akkuma itti fufetti jira. Kun immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu gidduu isaanii jirullee akka addaan cituu gochuutti jira jechuudhaan irra deddeebiin Iraan kana akeekkachiisaa turte. Kanarraa ka'uudhaan ulaa Hormuz eegni gadda bantee turte sa'aatii 24 osoo hin guutiin deebistee cufte. Kaleessa dooniiwwan lamarratti dhukaasa bantee turte dooniiwwan daldalaa jechuudha. Har'a immoo miidiyaaleen Iraan akka gabaasaa jiranitti Iraan dooniiwwan waraanaa US irratti haleellaa diroonii gaggeessuu beeksistee jirti. Haleellaa diroonii kanaanii miidhaan qaqqabuuf dhiisuu garuu wanti gabaafame hin jiru. Gama US'tis kana mirkanas yookiin soba hin jenne US. Iraan garuu dooniiwwan waraanaa US irratti haleellaa diroonii gaggeessuu ibsitee jirti. Kana immoo kan gootee fi US humni galaanaa US doonii daldalaa Iraan irratti uggura akkuma kaa'ee dooniin daldalaa Iraanii uggura US kana cabsitee deemuuf yeroo jettutti sa'aatii 6 olii fi erga akeekkachiisatti kennee booda dinnaani humni galaanaa US doonii sana to'annoo jala oolchee loltoonni Ameerikaa doonii sana yaabanii jiru kan jedhu gabaasni erga bahee boodadha. Iraanis dheekkamtee deebii kennitee akeekkachiistee turte. Haleellaan gaggeessite akkuma jette egaa haleellaa doonii humna waraanaa Ameerikaa irratti gaggeessuudha kan mirkaneessite. Gama US'ti wanti dhagahame wanti haaraan hin jiru.
Kanaan wal qabatee Chaayinaan ibsa kennitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa tarkaanfiin US doonii daldalaa Iraan irratti fudhatte sirrii miti dubbii kan hammeessudha. Kan isaan baasu marii jalqabanii turan akka itti fufanii kun immoo naannoo sanaaf osoo hin taane nageenya yookiin immoo daldala idil addunyaatiif illee wanta murteessaadha. Garuu immoo humni galaanaa US doonii daldalaa Iraan to'achuunsaa wanta dubbii hammeessudha. Kun immoo anaanis nan gammachiisan itti ibsa kennitee jirti. Sababni isaa Chaayinaan alergii boba'aa Iraan parsantaa 90 kan bitu isheedha. Ugguramaa US keessa kanaan jechuudha Chaayinaan hedduudha kan isheen miidhamtu. Sababni isaa boba'aas ta'e meeshaaleen daldalaa Iraan kamiyyuu buufataalee daldalaa Iraan karaa ulaa Hormuz ba'anii akka hin daldallee kan biyya kamiitu garas akka hin deemne kan Iraanis achi akka hin baane uggurtee jirti. Uggura kanaan Chaayinaanis hin gammanne bira darbee immoo doonii Iraan uggura kana cabsee darbee US to'achuu ishee akka ishee dheekkamsiisee dubbattee jirti. Garuu immoo afaan dippiloomaasiitiin mariin kun akka itti fufu waamicha gootee jirti jechuudha. Marii kanaaf US duraaniyyuu jila ishee garasitti erguu ibsitee jirti. Iraan irraa yoo amma kan dhagahamu jechuudha. Har'a Iraan wanta haaraa ishee beeksiste kanaadha. Kana booda oduuwwan haaraan bahuu danda'u. Egaa US maaliif Iraanitti ulaa Hormuz cufte yookiin immoo buufataalee doonii Iraan akka isaan hin hojjenne maaliif uggurte kan jedhu yoo ilaalle Trump waa lama yaadee ta'uu danda'a. Tariitii yeroo dheerattis yeroo gabaabattis kun hojjechuufis danda'a hojjechuufis dhiisuu danda'a. Akkaataa itti hojjetu yoo ilaalle Iraan wajjin waraana keessa galuu ishee hin barbaachisu fageenya irraa to'atti yeroo dooniiwwan biyyoota biraas ta'e kan Iraan ulaa Hormuz qaxxaamuranii gara buufata dooniiwwan Iraan imalan yookiin immoo buufata dooniiwwan Iraan irraa ka'anii karaa ulaa Hormuz yeroo ba'uuf jedhanitti fageenya irra teessee dooniiwwan waraanaa qabdu fayyadamtee uggurte jechuudha. Akkuma kunoo har'a goote jechuudha. Kuni dinagdee Iraan irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisuudhaaf ishee fayyaduu danda'a. Humni waraanaa Iraan duraaniyyuu miidhamee jira. Dinagdeen ishee duraaniyyuu miidhamee jira. Dinagdeen Iraan yeroo waraanaa inni guddaan kan irratti xiyyeeffate boba'aa gurguruu irratti ture. Yeroo sana Iraan ulaa Hormuz cufuudhanii boba'aa garummoo kan ishee gara Chaayinaa fi biyyoota biraatti gurgurachuudhaan galii guddaa irraa argataa turte. Suni akka ishee fayyade waan beekteef US amma sana cuftee jirti. Karaa kanaan fayyadamuu ni dandeessi. Inni lammataa US Iraanitti ulaa Hormuz cuftee maalidha yoo jenne sababni isaa dinagdee Iraan miidhamuu irraa kan ka'e Iraan harka micciruudhaan gara mariitti teessisuudha. Dinagdeen Iraan yeroo waraanaa sana miidhameera. Amma immoo galii guddaa boba'aa irraa argattu sana keessumaa Chaayinaatti gurguruudhaan argattu sana yeroo jala dhabsiistu Iraan dirqamtee gara mariitti dhufuu dandeessi kan jedhudha. Gama Iraaniin immoo ammayyuu cichoominni jiru akkuma jirutti jira. Cichoomina gaafa jennu US'dhaaf tarsiimoo US fayyadamtu kanaaf jilbeeffannu kan jedhu gaafa US dhattee ulaa kana dooniiwwan Iraanitti cuftu Iraanis immoo ulaa kana guutummaadhaan cufuudhani US qofaarratti osoo hin taane sirni daldala idil addunyaa karaa sanarratti xiyyeeffate akka jeeqamu gootee jirti jechuudha. Kuni amman baasa US kan jedhu yoo ilaalle waan gara fuulduraatti irra geenyee ilaalludha. Ammatti garuu dooniiwwan biyyoota biraas ta'e kan Iraan boba'aas ta'e daldalawwan biraa yookiin alergiiwwan biraa gara alaatti baasaa hin jiranii akkasumas immoo gara Iraanitti fidaa hin jiranii karaa kanaanii US waan milkoofte fakkaatti ammamiif itti fufuu dandeessi kan jedhu gaaffiidha. Inni kan biraa waa'ee waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaati. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun xumuramaa jira itti fufamoo ittiin fufu kan jedhu ammayyuu gaaffiidha. Gama Israa'eliitiinis wanti dhagahamaa jiru oduun haaraan jira. Kaleessa gaggeessan Arjentiinaa Israa'elitti daawwannaa taasisaa turanii Benyamin Netanyahuu wajjin wal arganii dhimmoota garaa garaa irratti dubbatanii Benyamin Netanyahuu yeroo sana haasaa taasise keessatti ammayyuu hojiin manaa Israa'eliin finne jira. Kana dura Iraan irratti haleellaa gaggeessine waan baay'ee milkeessinee jirra. Ammas garuu wanti hin dhumne hojii manaatu jira kan jedhu tariitii haleellaan itti fufuu danda'a kan jedhu shakkiin jira. Gama biraatiin immoo dooniin waraanaa Ameerikaa xayyaarota hedduu baattu kan kana dura ula naannoo baha giddu galeessaa keessaa bahee ture amma garasitti imalee jira kan jedhu oduun biraa jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun itti fufumoo ittiin fufu kan jedhu ammayyuu yaaddoo biraati. US jila marii gara Paakistaanitti ergitee Iraaniin ergine Iraanii marii kana itti fuftimoo ittiin fuftu kan jedhu ammas yaaddoo biraati. Kanneenii fi odeeffannoowwan haaraa dhimma muddama baha giddu galeessaa keessatti bifa haaraan jalqabee kana duuka buunee isin biraan geenya waan waliin turtaniif galatoomaa jenna.